Warrigun, hey, warrigun, warran, hey, warrigun. Sif karakalu labe, ufe manasi labe. Warri abebe tufada, warri tisani tufada. Warri abebe tufada, balbal lisani tufada. Ni foni da oboru, sandafa bakele kachafe donsa. Dubre gumbichu sumatawa otsa. Warrigun, hey, warrigun, warran, hey, warrigun. Sif karakalu labe, ufe manasi labe. Warri abebe tufada, warri tisani tufada. Warri abebe tufada, balbal lisani tufada. Tirti shiboda mare. Keenke chankana. Kanuma duru kanuma keessa. Tufaan isaa suma qeen isaa. Tufaa raddoo. Jaarii korma. Jaarii korma abbaadhoodha. Yesuun. Tufaa beekee. Abbaadhoodha. Warra guddaadha. Abbaadhoo jiru isaa nam. Jira wanta kaawwatu tokko hin dadhabe malee. Edaa koositti ni gargaara. Araddoo. Kana. Awwaalli isaa bakka kana? Kana. Kan tufaa raddoo? Leeshimoo. Araddoo. Kana. Ana raddoo jaarrati immoo kun bakka tanatti awwaalan. In kaastanii asii? Achittan galchika. Lafee bakka tokkotti galchitan. Kun ana raddooti. Jaarrat. An jaarrati kun. Kun bakka ujuba jaarrat ture. Ujuba jaarrati. An jara sadeenuu asuma jechuudha. Asuma. Bataskaan an geechine yeroo sana. Hin jiru. Yeroo sana hin jiru. Bataskaan hin jiru. Kana beebedhaa hoo eechaa awwaal? Beebedhaa arsiidhaaf. Arsiitti du'ee eechaa awwaaltarree? As keessatti binne lafeesaa. Hawultii kan asuma keessa jira jechuudha na beebetis. Anjara arfanuu iyyuu bakkuma tokko jechuudha. Anjara arfanuu iyyuu bakkuma tokko jechuudha. Siiduma kana keessa jira jechuudha hunduu. Abeebee arsii eechatti du'ee iyyuun? Arsii faraqqasaa. Faraqqasaa. Guugu. Arba guuguu. Guugu bakkee jedhamu. Warra geetee. Warra geetee. Faraqqasumaayi. Faraqqasumatti du'ee. Achumatti awwaalaniire. Achitti awwaalan. Achii baafattaniire. Dhakaa irra godhee arsii. Abbaa mokaa jedhanii. Abeebee abbaa mokaa akkatti baddaa. Biyya keessatti oduun gal. Hin galtu biyya keessatti abbaa malaa jedhanii obboleeyyan dhangala'ee boo'ee akaakilee kiyyaa ol duulee maacoo ol duulu baangeen warraa kutatte. Malkaa. Malkaa. Deemii gal jedhanii hin galumu maal jedheen lakkii jedheen odaan. Odaa ati gal timirtii qabda hin galu si gatee jedheen. Kota mee teenyee taasifna. Achi gaaddisuma teenya. Gaaddisuma kana teenya. Mee maqaan keessanii? Tolaa Warquuti. Tolaa Warquu. Warquun kan eenyuti? Ejersaati. Ejersi kan eenyuti? Malkaati. Malkaan kan eenyuti? Tufaati. Tufaan kan eenyuti? Raddooti. Araddoon kan eenyuti? Jaarrati. Jaarraan kan eenyuti? Alchaayyati. Alchaayyaan kan eenyuti? Ocheetiin karas jira awwaal isaa ol. Ocheen kun? Ocheedhaan booda beektu? Ocheedhaan duubatti walloo kaanii dhufan. Walloo irraa dhufan. Duubaa jechuudha. Asii
kottati simadhaadha gariin keechanii asitti sidaama taatee jedhanii kaasanii jara geechan. Dhaaggi jennaan wallo dhaqanii jara dhabanii galan. Jara warra isaanii warra duubaa. Warra duubaa. Warri duubaa Gibsitti dhalatan. Warri duubaa Gibsitti dhalatanii? Warri Gibsitti dhalatanii Jabalaan ce'an. Dhufanii wallo qubatanii wallo irraa immoo as shaggar qubatan. Finfinnee seennee Finfinnee seenuu dhufan jechuudha. Warri duubaa karaa keessanirraan kan dura dhufe eenyudhaaf? Araddoodha moo abbaa Araddooti dhufe duraati? Abbaa Araddooti. Eenyu? Jaarran. Jaarran dura dhufe. Jaarran dhufee tas taa'ee asitti doomee tortoree Abeebeen Arsiitti gosaanii amma warri Tufaa Araddoo Jaarraa gosaan eenyu jedhamu? Gosti keessa nama. Gosni keenya dhamoo eekkaadha. Gosaan eekkaasi. Eekkaadha. Eekkaa sadeen. Eekkaa sadeen. Gadaan keenya horata. Gadaan horata. Mee warra Tufaa Araddoo ijoollee Tufaa Araddoo Abeebeedha. Ambiraatirree gara Boolee kanatti kan nageenye Xiiqii Tufaa kan jedhamurree nama meeqa qaba? Mee Tufaa Araddoo beektu mee warra kana? Sagali. Sagal dhalchee Tufaan qaba. Sagali. Sagali. Mee eenyufaadha beektu? Sagalani. Hangafarraa kaa'atu. Hangafni Malkaadha. Malkaa Tufaa. Tole. Daadhiidha. Daadhii Tufaa. Tole. Odaa Tufaa inni Maacootti du'e. Odaa Tufaa Maacootti kan du'e. Tole. Kana achi Mooruu kunoo manni kana warra Taayyee jedhamaa waliin leeffeenu. Inni kunoo ka'ee jira fooqii ijaaraa walitti hin dhufnu. Inni maalidha? Anasaffaa Taliilati. Taliilaan kun gara Tufaatti galaa? Mooruuti. Mooruun kun eenyuti? Tufaati. Mooruu Tufaa eessanyumaa keessanuma. Warra kiyyaaf kunoo asitti amantii qabaa. Uun gazaamellee michooma tanaaf midhaanis gazabas bu'aa argadhe kenna malee hiita waa kenna. Gabbari. Callee kanatti. Kunoo nammaadha. Obboleetti jettanii? Ulfaa baadhaniiti akka hoon baattee guddiftee gatanii isaan irraa dhuman du'anii jaartinis gattee duute abbaanis gattee du'e akkanumaan lafa gurgurtee fixxee kunuuttee jama. Kunoo kun keenya. Amma warra ijoollee Tufaa Araddoo keessa warri maqaa irraanfattan Xiiqii Tufaa beektu? Warra gara Boolee lamiitti Xiiqii Tufaa. Xiiqii Tufaa wal weenaa walitti dhufu. Warra Xiiqii Tufaa amma sanyii isaanii walitti dhuftanii? Eessa akka jiran beektu isaan? Hin beeku. Ijoolleen isaanii bakka jirtu hin beeku. Jecha isaanii Buzuna Shabeebee, Tsahaay Abeebee isaan Addis Ababaa jiru. Buzuna ishee duute, Tsahaay isaan duute. Nama lama qaba Abeebeen? Abeebeen Maammoo Abeebee. Maammoo Abeebee. Karaa achi isuma. Isaan sadii qaba ilmaan sadii qaba inni? Asii. Maammoon jiraam? Jiru. Ijoolleen isaa hoo? Jirti. Eecha jirti ijoolleen? Inni ammoo karaa si'a. Annoo kana jira. Asittuu dhufee footoodhaaf fidee waan hundumaa haasa'ee dubbatumaan jedha. Eessa jiru jettee ijoolleen Abeebee? Inni ilmi Maammoodhaa kaayaa? Gara Xaafoodhaa? Xaafoo achi kunoo Gawaasaa. Gawaasadha? Gawaasaa ol. Dambal. Dambalii? Dambal kan jedhamtu Gawaasaa. Dambal jiru sanam? Ijoolleen Maammoodhaa jechuudha. Kun namaan hin jiru isaa tokkicha bichaa jira tokko namatti ajjeesa. Tokkichi jiru sun eenyu maqaan? Zawuduu. Zawuduudha? Zawuduu kana maqaadhaan. Namni ajjeese ejjatti ajjeese kam? Xaafootti ijoollee warra Marbuu jeefte. Ijoollee warra eenyutti ajjeese? Ijoollee warra Marbuu Tulluu. Marbuu Tulluu lolarratti moo maalirratti? Akkanumaa qofaatti baanii ajjeesan. Ilma Maammoodhaa? Obboleecha Zawuduu? Walitti hin dhufnu. Zawuduun isin bira hin dhufaa? Hin dhufa inni? Ani hin dhufa. Dhufee asitti aggootee jedha. Dhufee inni wajjin dubbata. Eechuma taataniif? Eechuma jedha. Zawuduun ijoollee qaba miti? Qaba. Horii achumatti hafeen? Haaraas jira. Annuma
Bakkuma amma jettan kana dambal jedheen. Achitti haati mana ijaarteet achitti lafa kenniteefi ijaarrateet achitti tolchee jira hojjaas qabee jira. Warra tufaa keessaa ijoollee tufaa keessaa hangafni malkaadha naan jettan. Malkaadha. Malkaan ijoollee qabaa? Ijoollee isaanii. Malkaan ejersa. Abbaa akaakayyuun keechan. Ejersa. Ejersi kan malkaati. Amma malkaati. Amma malkaas kun amma ilmi amma suni jira hin dhufaa. Ani main dhuftanii girmaa amma jedhama. Inni baasitti dhufee gurum godhee tamaaree jira wattaadara duuree galee inni baasitti gurum jedhee biyya gurum boosisee dubbatee akkanatti ajiin. Eecha jira inni? Inni Mazooraa kana. Asuma Mazooraa gara Sandaafa. Gindii haala gadaadhi. Gara lagadaadhi jira. Amma hangafni warra tufaa raddoo keecha amma kan lubbuudhaan jiru kan kolbaa sana hangafummaa sana qabu eenyu jechuudha. Isin immoo hangafni ana isin jechuudha. Isin kan akaakayyuun ejersa eenyu naan jettanii maqaa tola warquu ejersaati. Kanaafuyyuu ejersi akaakayyuu keechan erga tufaa raddoo darbee booda erga malkaan darbee booda ejersatu qalaa ture jechuudha. Waan seera gadaa waan seera hangafaa malkaan kolbaan isaa harka jira. Achi isinitti darbee amma. Isinitti darbee. Abdaariin warra tufaa raddoo kami eessa jira? Malkaadha kaabota xaafuu. Xaafuu bakka kam? Booda. Malkaarra jira? Malkaarra baariinee. Malkaa maaliiti maqaan isaa? Xaafuu. Malkaa xaafuu. Laguma xaafuu kana jechuudha. Laga xaafuu kana isintutti qalaa ture jechuudha. Isin godhaa jirtu ree amma gaa isinitti darbee jira silaa kolbaan. Amma akkatti hin goone inni hin qalu malkaa kanatti jedhee malkaa kan keessa na ari'a. Tole. Abdaariin jirtu kan tufaate. Tufaate. Abdaariin malkaarra jirtu sun an tufaati? Tufaate. Malkaa kiyyarraa malkaa warra kiyyaatirraa abbaa kiyyaatirraa waan anan hin malee hin qabne waan anan jedhe hin qabne naan jedhani karaa tuuti baasii haa dhugaa anan jedheen. Haa ta'u malkaa kana deeffachuudhaaf karaa uumaa ganamaatti sanyii warra tufaa raddootti deebisuudhaaf karaa abbaa gadaas haa ta'u karaa manguddoo wanni dubbattanii sirreechuudhaan yaaltan hin jiru kanaan dura. Hin jira dhufuu dida. Kun Muhammad Zawdu jedhu kan inni kuneessa bilfannaa jedhaa asitti mana hin ijaarredhanii lafti kiyyaa kana abbaa kiyya dhaabee kana akaakayyuu kiyya dhaabee kana adaadaawwan kiyyatu fudhate. Isaan yennuun qoqqoonaa kana fallee jechaa baafne achitti kunoo addabatti goonee warri tufaa raddoo amma oddoon kun keessa ta'e kun amma nama tufaati jechuudha. Oddoodhuma isaati jechuudha kun amma. Qeeni asii jiru kun isaanuma isaanirra dhaalan isin bira ga'e jechuudha. Oddoodhumatti awwaalli yoo sana oddumatti godhani. Oddootti meedaraayii ujuu iriitiif illee iriitirraa ganne. Argiisa ganne. Iriitiin maalidha? Argiisa irra dhaabanii. Daniitu muraasa argiisni qabeen kun bu'uu dide isa liqirsiisan ta'u bakkatti bu'u. Argiisni kun? Kun duuba kana jira ammaa jira. Obbaatii akka horiin hoo buusuu dadhabe akka buusuu godha hoo nyaachisan. Liqirsan. Urii liqimsiisisanii? Argiisa kana. Dubartiinis hin liqimsiisu. Dubartiinis hoo obbaatiin dide isa liqimsiisu? Qoricha jechuudha. Bakkatti bu'u. Qoricha guddaa isaan ujuba isaa isaan marsaniyyuu kan tufaa raddoo. Mullaa kana marsinee jira. Argiisni kun irraa kaastan. Irraa kaasnee achi bishaan dhuguunaan achitti gadi gadi. Hambifattan gaa ofii irraa. Kinoota tokkotti akkas jaallatee inuma itti fayyadamtu hin dagganne. Haa ta'u yoo rakkoon akkasii namatti dhufee nama gargaara. Akkasuma hafanii kichuutii xiqqatee argee amma guddatte. Guddatu hin gatinaati. Kenuu kun adaamin asii. Kunoo. Adaaminis awwaalarra ture.
Mee hayo maqaan keessan eenyu? Bashaaddu Ejersaa. Bashaaddu Ejersaa. Ejersi kan eenyuti? Malkaat. Malkaan kan eenyuti? Antufaat. Tufaan kan eenyuti? Anaraddooti. Araddoon kan eenyuti? Anjaarrat. Jaarraan kan eenyuti? Antuuturruut. Tuutuyyo. Alachaayyet. Tuuturruut. Tuuturruudha moo alchaayyoodha? Alchaayet. Tuuturruun kan Alchaayen hojjeet. alchaayyo. Hojjeen ifta'uut. Tole. Ifta'a ra'eet. Ra'een kan kormaati. Kana bichaan beeka. Amma achitti beektu. Amma achitti beeka. Mee isaanii wajjin obbola ilmaan adaadaa taatuuf jechuudha. Obboleetti abbaati. Obboleettii abbaati. Obboleettii Warquu. obboleettii warquuti. Warquu Ejersaa. Warquu Ejersaa. Bashaaddu Ejersaa. Warquu. Adaadaa taatuuf jechuudha. Kana kun. Warra Abeebee Tufaati. Warra Abeebee Tufaati. Cifcaa fi warra Abeebee Tufaati. Mee warra Tufaa Raddoo keessaa gaa maqaan kan sirriitti dhaga'amu Abeebee Tufaati. Ilma koo caafin beekuu dhumte walii warra Odaa Tufaa kana Zeenaa Odaa caafii nan beeka. Warra Daadhiiti, warra Lammaa Odaati, warra Jamboolaa Odaati. Caafii xinnoo maalan beeka jettee beeku bakka garaa. Mee warra keessan keessaa warra keessan keessaa warra Tufaa Raddoo keessaa sanyii keessan keessaa eenyu faatu jira warra eenyu faadha eenyufaa jiru? Maaltu jira daraa amma maalumatu jira toli Bazzabbii Odaa jira. Isa tokkicha mooji malee dhumtee raawwattu. Dhumnee raawwanne maal jirra jettee. Bazzabbinya tokko hin jira garuu du'ee odoon dhagaye. Bazzabbii kun an eenyuti? Anodaa. Bazzabbii Odaati? Odaa Tufaa? Eecha isaan biyya kam? Katamaa. Anneen duratti Goorgisii jettan sanii? Goorgisii achi Piyaasaa jiraan jettan? Ambiraa kun dhume hin jiru. Warra fagootti babbadee Arsii faatti